ganama kana sagalee waaqayyoo walii wajjin dhageenya mootota isa duraa boqonnaa 13 irra jiru iddoo tokko nan dubbisa lakkoofsi 15 akkas jedha 13:15 yommus raajichi nama waaqayyoo sanaan anaa wajjin galiiti waa nyaadhu jedhe namni waaqayyoo sun immoo raajii Beet'eel sanaan ani si wajjin deebi'ee gara mana kee dhaquu addanattis si wajjin buddeena nyaachuu bishaanis dhuguu hin danda'u achi buddeena akka hin nyaanne bishaanis akka hin dhugne yookiis karaan irra dhaqe irra akka hin galle waaqayyotu na abboome jedhe ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል እርሱም ከእኔ ጋር ወደ ቤትና እንጀራም ብላ አለው እርሱም ካንተ ጋር እመለስና እገባ ዘንድ አልችልም በዚያ ስፍራ ካንተ ጋር እንጀራ አልበላም ውሃም አልጠጣም አለ ይላል ቁጥር 17 አዎ 17 በዚያ እንጀራ አትብላ ውሃም አትጠጣ በመጣበት መንገድ አትመለስ በሚል በእግዚአብሔር ቃል ተቀብሎኛልና አለ ይላል አሜን ገነመ ከነ መተዱሬ ergama ofii dagachuu dhiisuu mata duree jedhu irratti dubbadha namachna keessan jiru ergama keen dagatin ittiin jedha ergama keen dagatini jedha beetu ergama ni jedhu hojii tokko kaayyoo tokkodhaaf hiriiru yookaan kaayyoo tokkoof hojii tokkodhaaf manaa ba'uudha mission isa jedhamu namni ergama fudhatee ba'ee waan fuudhee ba'e yookaan waan dhaga'ee ba'e waan xiyyeeffatee ilaalee ba'e duwwaadhaaf ilaalee yookaan akeekkatee deema ergamni adaraadha adaraan jechuun amaanaa jechuudha amaanaan immoo nyaatamu amaanaan nyaatamu ergamni waan guddaa of keessaa qaba ergamni waan guddaa of keessaa qaba amma du'aan nama ga'utti ergamni gatii nama baasisuu danda'a guutummaa iddoo kanaa yoo argine mootota isa duraa boqonnaa 13 irra jiru kana yoo argine isa dura garuu seenaa mooticha Solomoonii kaasnee ilma isaa Rihoobiyaamiif Yerobi'aamiinidha kan nuyi arginu Solomoonii ilma Daawit sanyii Isseey isa Waaqayyo mootii Israa'eliif Yihuudaa akka ta'uuf Waaqayyo dibee isa moosiseedha Solomoon immoo nama kakuudhaan dhalateef nama geggeessaadhaaf dhalateedha baay'ee namni waan baay'eetti dhalata yookaan waan baay'eef dhalata namni kaayyoo garaagaraaf dhalata namni Solomoon garuu kaayyooniif kan inni itti dhalate geggeessummaadhaaf bulchiinsaaf mana Waaqayyo ijaaruudhaaf dhalate gaafa Daawiti mana qulqullummaa ijaaruudhaaf qophii isaa xumure kan mana koo anaaf ijaaru simiti ilma kee Solomooniidhaatiin jedhe Waaqayyo ilma kee Solomoontu ijaaraatiin jedhe Solomoon kuni akka abbaasaa Daawit yoo ta'uu baateyyuu nama cimaadhaaf nama guddaadha Solomoon kuni nama beekaadha Solomoon namoota yeroo sanaa keessaa nama falaasamaan beekamaadha riseerchara beekamaadha Solomoon abbaa falaasamaati abbaa riseerchara guddaati biyya Solomoon dhaqee riseerchiin goone hin jiru riseerchi Solomoon hin hojjenne hin jiru saayintistootaa fi qorattoota har'aa kam caalaa warra wa'ee aduu qoratan wa'ee qilleensaa qoratan wa'ee biiftuu qoratan warra wa'ee gaalaaksii qoratan kam caalaa wa'ee duumessaa wa'ee namaa wa'ee moototaa wa'ee aangoo wa'ee beekumsaa wa'ee dandeettii biyya lafaa kanarra jiru waan sabii gadi jiru kamiin iyyuu Solomoon wanni inni qoranne hin jiru kan inni riseerchi irratti hin geggeessine hin jiru Solomoon riseerchara beekamaadha garuu hamma inni barate beekamaa miti namoota bara sana jiran especially bara sana duwwaayyuu miti
namoota har'aadhaaf qorannoo addunyaa kana akkamittiin akka isheen jirtu kam caalaa nama qorannoo geggeessedha. Qorannoo saammoo bara sanarra taa'ee warra har'aadhaaf dabarse. Solomoon warra har'aadhaaf dabarse. Kitaaba fakkeenyaa yookaan macaafa fakkeenyaa kan barreesse Solomoonidha. Macaafa lallabaa kan barreesse Solomoonidha. Weedduu caalu yookaan immoo weedduutaa kan barreesse Solomoonidha. Bara dargaggummaa isaa sila fiqir wa'ee jaalalaa barreesse. Jaalalli maal akka fakkaatu, jaalalli eessaa akka dhufe, jaalalli eenyuun akka raawwatamu warra har'a qorattoota jaalalaa har'aa kam caalaa barreesse lafa kaa'e Solomoon. Lallaba isaa keessatti lallaba kan inni barreesse bara dulluma isaa keessa Solomoon wanta hundumaa fiigee argeera. Lafa hundumaa dhaqeera. Wanni aduu gadi qabeenya isaa argeera. Aangoo argeera. Humna argeera. Qabeenya bira ga'ee argeera. Wanti hundinuu akkasumaan jedhee jala muree kaa'e. Wanni aduu gadi aangoonis dandeettiinis beekumsis qabeenyis hundinuu akkasumaan jedhaan. Amma immoo gadi bu'a. Solomoon waan inni hin qoranne hin jiru. Gadi bu'a. Amma immoo gara mixi. Ammas nama mixiitti tikuratii ilaaltanii beektan. Mixiitti tikuratii ilaaltanii beektan. Mixii ishee lafa kana deemte. Guyyaa tokko irgixanyaa nanyi. Guyyaa tokko andi kan mixiin kuni uumama jettanii ilaaltanii beektan. Miilaa irra jettanii akka gootanii dabartu. Solomoon garuu hojii kooti jedhee mixiitti gadi bu'ee ilaale. Kana jechuun bineensota addunyaa irra jiran keessaa hundumaa qorateera jechuudha. Ilaali, leenca ergi qorattee arba gafarsa bineensota jajjabaa ergi qorattee gadi buuta. Ergi waan hundumaa fixxee gadi buuta. Ilaalaa jedhe. Ani jedhe. Mixiinii jedhaan geggeessaaf mootiin qabdu jedhe. Waan ishee ga'u ganna manni bona walitti qabattee ganna yeroo beelaa nyaatti jedhe. Kana duwwaa miti. Dhaqaati jedhama immoo gaaratti ol baa dhaqaa osolee ilaalaa jedhe. Isheen lafa dhiirri kam hin jiraanne jiraatti kattaa keessa bulti jedha. Kana duwwaa miti. Amma immoo dhaqaa leccuu yookaan lootuu dhaqaa ilaalaa jedhe. Lootuun paalaas gavarnimentii keessa jiraatti jedha. Beeta mangistii jiraatti leccuun jedha. Waan hundumaa qoradhee bira ga'eedha. Garuu wanti hundinuu akkasumaan. Mee akkasumaan jedhaa. Wanti aduu gadi akkasumaanii jedha. Lallaba ergii hundumaa fiigicha isaa ergii fixe ergii gatan taree ergii dulloome booddee maal godhe isinitti fakkaata. Dargaggeessaa jedhe. Bara dargaggummaa keetti maaloo yaadadhu. Uumaa kee yaadadhu. Ergii gatan ergii fixatee baay'isa wayinni fakkaata. Waan hundumaa ergii fixatee dargaggeessaa jedhe. Waan hundumaa bara dargaggummaa keetti eenyu yaadadhu. Uumaa arrade waan barbaade gochuu dandeessa dargaggeessaan. የፈለክ ነገር ልታደርግ ትችላለህ። ገሩ ጉያቶክ አዱን አከደውፍ ቢፍቱን አከዱከነውፍ ቤኬድ ለለበበ ቆና ኩለማ ለኮብስቶ ኮካስተን ይወድብስተን በረደርገ ጉማኬት ማል ያደደ ሁማኬ ያደድ ሰይረከት በራ ይጅራኩም ባይዞ Solomon ergidu ilma sarre rehobiam kenne ango wa Solomon isinitti mufmini ilma sarre rehobiam kenne rehobiam kuni yero hunduma akkata bulchinsa abba saatin geggeessun barbadu eke amma denan sirna geggeessu abba ko shift gochun barbada malinan jijjiraayet gara dargaggoota deeme mariisuudhaan hay
saba kana yoo ciqileetti guddiste malee gadi qabuun dandeessuudhaan kanaafuu maalan jedhannaan saba kanaan jedhe qubi koshee moggeen mudhee maaltu baay'ate sirriitti fakkaata bara Solomoon gibratu baay'ate gibratu kaffade menuu qannasii jedhanii gara isaatti deddeemnaan dhaqee mariisise ay qannasuu miti jedhena qubi koshee moggeen kun jedhe mudhee abbaa koo caalaa maal taati isinitti jabaatti isinitti furdatti abbaan koo qacceen isin garafe anoo jedhe torban qabanan isin garafaa jedhe እና dhaqee warra gurguddaa mariisisnaan akkas miti gadi buusiif dhuguma jarri kun sindiiftoonnaan dhiisuu bakka akkasuma godhaannaan yaa Israa'el godoo keetti galigaa bakka silas maal eegna mana Daawit keessaa jedhanii galan gaafasii kaasee mootummaan Israa'el mootummaa lamatti cabe mootummaa Israa'el kaabaaf kibbaa jedhanii cabanii gargar ba'an ergi gargar ba'anii warra kaabaa kan hoogganu gosa lamaan Yuudaadhaaf Biiniyaamin kan hoogganu na ajajaa waraanaa Solomoon yookaan ajajaa waraanaa Rihoobiyaam kan ture Yerobi'aamtu cabsatee fudhatee achi gubbaatti ol deebi'e Rihoobiyaami Yuudaan hoogganuu jalqabe inni sunuma Israa'eliin hoogganuu jalqabe waaqayyo wa'ee Rihoobiyaam dubbataga addanatti kan nu erginu Rihoobiyaam nama jedhamudha Rihoobiyaam kun iddoo aarsaa waaqayyo irratti gaaf tokko utuunni aarsaan barbaachifne dhiyeessuudhaaf dhaabatu waaqayyo argee raajii tokko Yihuudaadhaa gara Beetelii kaasee gara Yihuudaatti erga ture inni sin dhaqee akkasittiin jedhe waaqayyo Rihoobiyaam amma iddoo aarsaa koo balleessuuf jedhe kanaafuu hin jedheera anamma wa'ee Rihoobiyaam dubbachuu barbaade min wa'ee raajicha sanaan dubbachuu barbaade wa'ee raajicha sanaan dubbachuu barbaade raajii sanaan waaqayyo akkas jedhe amma Rihoobiyaam aarsaan barbaachifne dhiyeessuu barbaade kan aarsaa dhiyeessu si jammar luba malee mootii miti mootiin aarsaan dhiyeessu ga'ee mootii biyya bulchuudha malee aarsaa dhiyeessuu miti ittiin jedheen amma dhaabbatee jira iddoo aarsaa cina dhaabbatee jira dafii deemittiin jedheen yeroo dhattu garuu waan tokko nyaatin afaanin isin qabin bishaanis dhugin namatti sin haasa'in mana namaan dhaqin hin taa'in karaa dhattirra hin galin qaxxadi dhaqiiti utuu hin taa'in utuu hin boqotin ergaan sitti kenne duwwaa dhaqii geessi deebiittiin jedhe amma sitti maa nama cina keessan jiru amaanaa si harka jiruun gatinidha maayettan firaku jedha ammas amaanaa si harka jiruun gatiin jedha ergaatu si harka jira jedha adaraa si harka jira jedha waaqayyo ergaa sitti kenneera jedha ergaa sitti kenne akkati galmaan geessu barbaada jedha ameen mee ergaan harka jiru galmaan hangaa jedha raajiin suni qaxxalee Beetelii ka'ee gara Yihuudaa dhaqe ergi dhaqee booddee Rihoobiyaamitti ergi dubbate wanta hundumaa ergi raawwatee booddee mootichi akkas jedhe tarkaanfii irratti fudhachuuf jedheennan harka isaatti diriirse Rihoobiyaam raajii sanatti harki isaa achumaan gogee hafee jedha gogee hafee harki isaa jedhaan maaloo waaqayyoon naa kadhadhu iddoon aarsaas iddoo lamatti dho'ee jedha waaqayyoon naa kadhadhu afuu kootiif jedheen waaqayyoon naa kadhadhu afuu kootiif akka nafuuf harki koo karaa deebi'uuf kadhadhu naan kadhate hambise egaa erga akkas ta'e kottu na duukaa gali manatti gallee nyaata nyaannee bishaan dhuddee qabbaneeffattee baataannaan never anu waaqayyo irraa kanan dhaga'ee ka'e kana miti hin nyaatin hin dhugin jedhameera hin nyaatin hin dhugin jedhameera kanaafuu amma nan gala karaan nuferra kan hin deebamne ajajameera ittiin jedheen ajajameera kanaafiyyuu nan gala jedhee hin ka'e ijoolleen raajii dulloomaa tokko immoo mandara sana keessa jiru በጣም የሚገርማችሁ raajinu lamatu jira amma miti dur raajinu lamatu jira by the way raajii dulloomaa inni jedhu kun wanta har'a kan inni bakka bu wantoota hin barbaachifne Kiristoosii kan gargar nu baasu barbaadan haala Kiristoosiin gargar nu baasu barbaadanidha amma ergama kee galmaan akkatin geenyee fi wanni baay'een sittaasa'uu danda'a raajii dulloomaan tokko mandara sana keessa jira akkasittiin jedhe
ijoolleen isaa dhaqanitti manni jennaani har'a miraakilii ta'e miraakilii akkasii ta'e waaqayyo waan akkasii hojjete harka mootiitu intinii ta'e iddoo aarsaa dho'e jennaan itti naafii gaa'edha xammaduun qabaa'edha karaa tambisuun qabaa'edha fiigee dhaqe anaan waaqayyo natti meera sobeekkeedhaaf waaqayyo natti meera anaan waaqayyo natti meera kottuu nyaadhu dhugisiin jedha waaqayyo jennaan no ani nyaadhu hin dhugusittiin jedheen ay dhageeraa kotton raajii nama naa hin dhaqe ergi nyaachisee obaasee raawwate booddee ol ka'ee waaqayyotti dubbate raajii madulloomaa sanatti harka ol qabi waan siin jedha please harka ol qabaa waan isin jedha maqaama Yesuusiin waaqayyo biraa fakkaate jireenya kee diiguudhaaf balleessuudhaaf kan ba'e ergamaan du'aa sun karaatti si hambisuudhaaf nama keessa taa'ee kan si loluudhaaf ba'e biyya lafaarra taa'ee seexanarra taa'ee kan si loluudhaaf ba'e anamma maqaa dhiiga hoolichaa Yesuusiin si biraa hambiseera iya na biraa hafeera jedhaaka ergaan isinii qaba ergama keessan karaatti hambisuudhaaf kan ba'e kaayyeeffatee murteeffatee kan ba'e karaa nama akeekkatee kan ba'e karaa firaa akeekkatee kan ba'e hiriyyaan akeekkatee kan ba'e haalaan akeekkatee kan ba'e qabeenyaan akeekkatee kan ba'e maqaa Yesuusiin si biraa hambiseera sagalee ol kaasaa na biraa hafeera jedhaaka harka hillaadhu jedhaaka waaqayyo akkasiniin jedha harka laatinaa sidiin jedhe waaqa isa si rakkise sittaasa'u kanaaf isa sitti raajaa jiru kanaaf waaqayyo biraa utuun ergamin kan sitti raajaa jiru baay'isawee ergaman isiniin jechaa jira መንፈሳዊ ዓለም በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያውላችሁ አንዳንዴ yeroo tokko namni raajii duwwaa miti foon uffatee duwwaa miti jireenya kee keessa taa'ee wanni si lolu jira jireenya kee keessa taa'ee kan sitti haasa'u jira kan profeesaayi sirratti godhu jira kan sirratti dubbatu jira abaarsa kan sirratti dubbatu jira gadda kan sirratti dubbatu jira kan sobee manaasi baasu barbaadu jira jireenya kee keessa taa'ee kan siraasu jira har'a isa si keessaa baasee geggeesseera geggeeffameera jedha አንዳንድ ጊዜ ከውጭ ብቻ አይደለም ከውስጥም ችግር አለ ስዲ ገሌራ የሮ ተኮ አለዱዋኔ ግናሲ ራጂ አላዱዋኔ ግና ስዲ ገሌራ የሮ ተኮ ሎላ አላዱዋኔ ግና ሎሊ ኬሳስ ጅራ ሎሊ ኬሰኬታ ኤከንስሎሉ ጅራ መነኬ ኬሰታ ኤከንስሎሉ ጅራ አላኔ ግን እላኩኖ ለገገማኔ ግን እላኩኖ ዳሪ ገማኔ ግን ሀረሰ ሲኬሰ ጅሩ jireenya kee keessa taa'ee kan si lolu dhukkuba ta'uu danda'a ari'atamuu ta'uu danda'a maqaa Yesuusiin geggeessineera iyyaa geggeeffameera jedha ameen mee geggeeffameera jedha akkasii bar waaqayyo geggeesseera waaqayyo natti meera isa si dhiphisu kam alaas ta'uu danda'a keessaas ta'uu danda'a ajajitti ba'eera dirree keessaa baafameera jedhan haleluuyaa dirree keessaa baafameera sinittimu kaardii diimaan itti agarsiifameera nan dhageenye isa dhugumaan sitti maa jira kaardii diimaan itti agarsiifameera qayyima itti agarsiisa waaqayyo yoom amma laa kunoo qayyi itti agarsiisaara إلى يا عجل الأكل نجيني يا أرجال جران وات أيودنا بدين أرجال جرا وتوسان نمو تبايع كديسان أي فلتاني وتوسان فيكن ما كاسكا وتوسان فيكن إيده منين أرجال جران ما كأيسوسين أين تجرسيفا ميرا إيسا سكيسا جرو كيسا isa si keessa jiru isa si lollusan amen amen si keessa taa'e ay qoy siin godha binintat baranama waan baatu binati baranama waan baatu biti baranama naman taatu akkamittiin nama taata akkamittiin baali nuurootu mi'aaye akkamittiin nama taata maal hiriyaa si gatee sokke baali bakka silma nama ta'uu danda'e ana jajanitti baasa jalqab maalitti ajaja baasa beektaa isa si keessa taa'e sitti dhaadatu sana isa si keessa taa'e sitti bookkisu sana
isa si keessa taa'ee raajii du'aa sitti raaju sana Ameen. isa si keessa taa'ee raajii baluu baduu sitti raaju sana Ameen. isa si keessa taa'ee raajii diigamu sitti haasa'u sana maqaa Yesuusiin ajajatti baaseera. Ameen. Deemaa defaati. Sokka go in Jesus name go me deemi jedhaaka Deemi. deemi jedhaame deemi jedhaaka Badas. deemi jedhaa Deemi. jeda warri safara kana jeda I will come anamatti dhufeera jeda dubbada Deemi. Saayifatu Waaqayyo. Badas. ishee aifatu Waaqayyo har'aa kaaseenaan jedhe Waaqayyo utuba sin dhaabasiin jedhe Waaqayyo sin dhaabade Waaqayyo sin dhaabade Waaqayyo sin dhaabade Waaqayyo sin dhaaba Waaqayyo ameen mee Waaqayyo na dhaabeera jedhaaka Waaqayyo na dhaabeera. haleluuyaa Ameen. aw la ilaala namichi eentu goyyoomse beektu namicha isa keessa jiru goyyoomse isa alaan didee bar isa alaa akkoo didee isa alaa jechuun isa wa'ee mootummaa malee isa wa'ee biyya geggeessuu malee wa'ee mana keessaa hin beenne didee bira darbe yeroo baay'ee kan nu hin dinne isa keessaati isa alaa diduu dandeessa isa keessaa garuu diduu hin dandeessu isa keessaa jechuun immoo isa waldaa mana keessaa miniif isa si keessa jiru diduu hin dandeessu yeroo baay'ee namni namoota baay'ee kan galaafatu yeroo baay'ee isa keessa jirudha isa keessa jiru isa ambeeka jiru isa seenaa kee beeku isa maal kee beeku keessa kee kan jiru caalaa seenaa kee kan beeku hin jiru sidii galeera isa si keessa jiru caalaa kan seenaa kee beeku hin jiru እናኒ በቃ አኑራጂ ዋቀዮ ተድ ሶ ከናፎ እናን በከቱኛ ድባክ አለገረን ዋቀዮ ራይድ አን ዋቀዮ ራ ደገረን ሃቶ ከናፊ ዋቀዮ ኤርገመኑት ከነረ ካዮኑት ከነረ ካዮዳፍ ኤርገመኑት ከነ ከነ ዋቀዮ ፊጣን አከ ባስኑፍ ኑት ከነ ዋቀዮ galmaan akka geenyuuf nutti kenne Waaqayyo isa jalqaba kaayyo yeroo nutti kennu waa ergama akka yeroo nutti kennu Waaqayyo bitaaf mirgatti akkan jenneef Iyyaasuudhaan Waaqayyo akkasedha Iyyaasu Musee wajjin akkan ta'e si wajjin nan ta'a kanaaf bitaaf mirga hin jedhin edeen ni galeera akkuma Musee wajjin ta'e si wajjin nan ta'a ati garuu bitaaf mirga hin jedhin bita kees mirga kees in ilaalin gara fuula duraatti deem isan sitti mehim duwwaa dhagay dubbii koo dhagay isan siin jedhe dhagay ilaalcha koo dhagay seera koorraa gara bitaatti yookaan gara mirgaatti hin jallatin dubbii koo qabattee kaatetta kanaaf ati amma Musee kan caalu waan guddaatu si dura jira kan sidura jiru galaana Yordaanos sidura jira gana mandara Yerikoo biyya Yerikoo diiganii qabachuun Musee caalaa lola guddaadha ilaala mandara Yerikoo keessa saba torbatu jira warri Yibuusotaa jiru Pharezoonni jiru warri Kanaanotaa jiru Heetotni jiru namoonni Amoorotni jiru saboota gurguddaa jedhamu Anaaqoti jiru Anaaq jechuun immoo qomoo sanyii dhedheeroodha beekamoodha በፋይቲንግ በጣም ታዋቂ ሰዎች ናቸው በሰልፍ ይታወቃሉ እኙ ኢሳንን እንጅፈቹ እንደንደው ከናፊ ሙሴን ጋፈ ኢያሱ ፋይዳፊ ሴኩሪቲ ዮካንሞ ኢንተለጀንስ የከሳንታኒፍ ኤርጌ አከሳንጋደኒፍ ጋፈ ኤርጌ አከዘደን ወርኩዳኒ ብረጋኒ ቢይቺ ወይሳዋንን ስትሙን ቀቦደኒ ቢይቺ ቢያ አጃይባት ሮማኒ ሳይፍደት ወይኒ ሳይፍደት ejersa saayyo fudhat dhagaa saayyo fudhat isa seera keessa deebii boqonnaa 8 irratti barraa'ee jiru san biyya ati qabattu jedhamanii biyya garbu biyya qamadi biyya wayini biyya ejersa jedham biyyan sii kennu sun akkasii jedham erga jedhee booddee biyya sana bishaanniyyuu biyya sana keessaa yaa'edha biyyichi biyya dammaa biyya aannaniiti jedhe Ragartuni
biyya kanatti si galchi kana duwwaa miti dhagaan biyya sanaa sibiila diimaa qaba jedhe waaw dhagaa biyyichaa keessaa sibiila diimaa qotteen baafta sibiila qaba dhagicha gaara saarraa sibiila diimaa qotatteen baafatta biyya akkasii si dura jira Iyyaasuun gaa biyya akkasitti galchuudhaaf Musee harkaa fuudhee ka'e biyya ciccimaa akkasii immoo namni akka salphaatti hin qabatu sababni isaa biyya cimaadha biyya maayidanii guddaa qabuudha biyya albuuda beekamaa qabuudha kanammoo akka salphaatti namni biyya sanaa gadi dhiisu kana gadhiisisuudhaaf jabaachuu turre jiraata akkasiin jedhe Waaqayyo isa fuula kee dura jiru gadhiisisuudhaaf jabaachuu sirra jiraata Waaqayyo akkasii meena macira keessan jiru nakaa godhaa jabaachuu sirra jiraata jedhaan dubbadhu jabaachuu sirra jiraata jabaachuu sirra jiraata jabaachuu sirra jiraata erga jedhee booddee Iyyaasuu faa erge warri kudhanii ay kun kootu akkam ta'e iyyuu hin danda'amu sabichi biyyi suni dhedheeroodha sabisaa tokko lola danda'u nuyi isaan biratti qurphisa fakkaannadhan akkasii ta'an Iyyaasuuf Kaleeb by the way warri kudhanii በጣም የሚገርማችሁ ዱፈኒ ሰባ keessatti ውከቲ kaasan saba keessa galanii jeequmsa kaasan oduu hamaa fidanii dhufan amma isa si keessa taa'ee wukatii kaasaa jiru kana nan ari'a ganama kana sidii galeera isa si keessa taa'ee jeequmsa kaasaa jiru kana ay hin dandeessu akkeedhani misaan hin danda'a bafism abadan hin danda'amu tasayyuu danda'amu maaliif hin danda'amu tasan danda'amu sabi biyyichaa dhedheeraadha tokko maasaraa Yerikoo cabsanii qabachuun hin danda'amu agaadhaan ijaaramaadha maaliin cabsin atoomik boombiin qabnu misaayiliin qabnu dimaamitiin qabnu maaliin rukunnee cabsinee qabanna hin danda'amudhaniin Iyyaasuuf Kaleeb akkas jedhan Waaqayyo saba sana akka buddeen nuuf godhanuuf jedhane maaluu godha akka buddeenitti nyaanna hin caccabsine harka keenya galfannadhaniin egaa erga akkas by the way Waaqayyo nama amanutti geggeessummaa kenna nageenyesin nama amanutti kenna waanuma kennuun by the way waanati noogganne sittin kennu Waaqayyo beekta miti waanati noogganne sittin kennu qabeenyati noogganne sittin kennu Waaqayyo dandeettii kee beeka saggoo kee beeka Waaqayyo hammati baattu beeka Waaqayyo namoota tokko argitanii tubni gaafuma sooromanii bakka Waaqayyo jinaasa akka ture irraanfadhe namoonni baay'een gaafa sooromanii yookaan gaafa qabeenyaa gaafa hoomaan qabne Waaqayyoon baay'ee waaqessu Waaqayyo awwaara keessa gangalatanii bakka yeroo hundumaa maan maqaan isaa aarsaa dhiyeessuun ayyaanni galataa mana isaaniiti gaafa iyyummaa ni galeera ayyaanni galataa mana isaaniiti tajaajilaatti bilbiluudhaan tokkoffaadha Jadi galera ni, rajo tati bilbiluudhaan waldaa deemuun tokkoffaadha ganama dhaqeessataa fuula dura qabbeedheetaa ganama naqa waldaasaa gaabii isaa dachaafatee dhaqeessataa ganama Jadi galera gaafa waa dhufaa deemtu gaafa akkasii makiinaa lama ta'u waama lama haa ta'u achi siqa gaafa sadaffaa biiziin ta'edha maaliif bilbila ma achi nama keessa taa'ee kaasuurra achuma goda taa'ee walakkaa taa'een kaasaa'edha gaafattaan ciraama ishee gaafa qabeenyi jabaachaa ol ka'aa deemu amma immoo eessa dhaqa goda sana taa'ala kunnoo dhaqee amma immoo qoy silkii baay'ataa deema waan ta'eef silkiin hin baay'atti waan ta'eef maal godha goda sana taa'a utuma dhu ciraa isheen dhufu torban lamatti al tokko dhufu ji'atti al tokko dhufu ciraa ishee bada waldaadha maaliif hin dhuftu gaafattanii bilbiltanii gaafattan biiziin ta'e abbeenu akka durii mite maalin dhufee waa jireenyatu kan fide garuu shibshabaa kaleessaati haleluuyaa namoonni baay'een gaafa waa argatanii Waaqayyo irraa garagalu kanaaf jarri suni በጣም የሚገርማችሁ hin danda'amu jedhaniin hin qabannadhan Iyyaasuudhaan kanaaf Waaqayyo Iyyaasuudhaan akkas jedhe bitaaf mirgattiin gorinii jedhe inni lammaffaa Waaqayyotti amanachuudhaan ergama keenya fiixaan baasuu kan dandeenyu Waaqayyotti amanachuudhaan mee Ibroota boqonnaa 10:23 naa dubbisme inni abdii nuuf kenne amanamaadha kanaafis kottaa abdii keenya beeksisutti jabaannee hin qabamna kanaaf inni nu waame maaliidha
Amanamaadha. Amanamaadha. Kanaafuu Kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee hin qabamna. kanaaf abdii keenya beeksisuutti jabaannee hin qabamnaa jedha. Inni nu waame maaliidha? Amanamaadha. Kanaaf nu immoo isa in amananna. Mee 22 kaasi dubbisi. Kanaafis nuyi warra yaadni garaa isaanii amminatti qulleeffame dhagni isaanis bishaan qulqulluudhaan dhiqame taanee kottaa garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis Waaqayyotti hin dhiyaanna. Garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis maal ta'an? Waaqayyotti hin dhiyaanna. Waaqayyotti hin dhiyaanna. Garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis Waaqayyotti hin dhiyaanna. Waaqayyo duukaa ergama keenya fudhannee gaafa baanu Waaqayyotti amanuutu nurra jiraata. Garaa dhugaadhaan Waaqayyotti amanuu nurra jiraata. Yaanni garaa keenyaa walaan lammii ta'uu nurra jiraatu. Abdii keenya ergama keenya sanutti kenname fiixaan baasuudhaaf kiristiyaanni abdiidhaan jiraata suniin jedheera. Kiristiyaan በተስፋ ይኖራል. ሃሌሉያ. qajeelaan amantiidhaan jiraata. Abdiidhaan jiraata qajeelaan. Yesuus guddaadha. Mee jedhame an amantiidhaan jiraadha jedha. An abdiidhaan jiraadha jedha. Jedha an abdiidhaan jiraadha jedha. Abdiin nama leeyyaasisuudha sagaleen Waaqayyo. Abdiin nama leeyyaasisu. Amantiin keenya Waaqayyotti hidhannee jirra. Nu yellaasisu abdiin keenya. Abdiin keenya nu leeyyaasisu. Inni sadaffaa Waaqayyo irratti shakkii qabaachuu dhiisu. በእግዚአብሔር መተማመን Waaqayyo irratti shakkii qabaachuu dhiisu. Mee Ibrootuma 12 dubbisi lakkoobsa 2 kaasiiti. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uwwisan naannoo keenyaa qabna. Qabna kan dhugaanuu baan akka nu hin shakkineef ishee. Kanaafis kottaa wanta baanutti ta'u hundumaa cubbuu sanutti qabatee ofirraa fuudhee dorgommee sana dura jirutti obsaan dandeenyee hin fiigna. Dorgommee isa nu dura jirutti maal taana? Obsaan dandeenyee hin fiigna. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija keenya buqqifannu. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti maal hin goonu ija keenya hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee. Fannoo irratti du'uu isaatiif. Fannoo irratti du'uu isaatiif. Yeelloo isarra ga'e hoomaatti utuu hin lakkaayin. Haleluuyaa. Leeyyoo isarra ga'e hoomaatti utuu hin lakkaayin. Obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Dhaggeeffadha. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo abbaa hin taa'e. Isinis dadhabdanii yaadni keessan akka hin laafnetti. Dhaggeeffadha. Dadhabdanii yaadni keessan akka hin laafnetti. Ittiin mormuu cubbamootaa isa humnaan danda'e. Ittiin mormuu cubbamoota isa humnaan danda'e. Yaadatti qabadhaa. Yaadatti qabadhaa. Yawlaachuu Kiristoos ergamanni fudhatee waaqarraa dhufe ergama dhala namaa baraaruuti. Ergama cubbuu fannootti cinqaarsuuti. Ergama dhala namaa du'a jalaa baasuuti. Fannoorraa man waaqarraa fudhatee gara biyya lafaatti kan inni dhufe Yesuus Kiristoos. Ergama kan akka inni fiixaan hin baafneefi wanti isa danqan hedduun turaniiru. Ergama kana fiixaan baasuudhaaf Yesuus du'uu turre jiraata. Yesuus immoo ilma Waaqayyo abbaa isa qulqulluuf isa tolaadha. Ofiisaatis Waaqayyoodha. Sinittiin hima Waaqayyo ilma tokkicha qabu anaaf siniin jaallate erge. Haleluuyaa. Yeroo hundumaa Yesuusin gaafa lallabu keessi koo na hollata. Natti tola. Haleluuyaa. Mee sagalee ol kaasaa Yesuus jedhame. Yesuus. Maqaan kana caalu hin jiru. Maqaan kun aangoo du'aa raasa maqaan kun. Haleluuyaa. Mee jedham Yesuus jedhaa kaa. Yesuus. Mee Yesuus jedhaa kaa. Yesuus. Akkasii bar. Haleluuyaa. Maqaa kanaan namni bilisa ba'a. Maqaa kanaan namni du'a oola. Maqaa kanaan hiyyummaan nurraa caba. Maqaa kanaan alatti maqaan fayyinaa tokko iyyuu hin kennamne. Iyya ameen jedhaa kaa. Hin dhufe Yesuus fannoo irratti utuu hin saalfatin dhaggeeffadhaa qullaa dhaabbachuun Yesuus Kiristoos gaafa fannifame mootonni jiru, geggeessitoonni amantii jiru, baalasilxaanonni jiru. Akkasumas immoo namoonni gurguddaan biyyoota garaa garaa irraa dhufan jiru. Waaqa ta'ee utuu jiru namoota hamma kanaa dura dhaabbate utuun qaaneffatin wa'ee keetiif utuun qaaneffatin ergama isaatiif fannootti rarra'eeti kan inni du'e. Sinii galeera fannootti rarra'eeti kan inni du'e. Nama hamma kana baay'atu duratti moototatu jira, geggeessitoota amantiitu jira, abboota aangootu jira, namoota gurguddaatu jira, firatu jira, maatiitu jira.
hiriyaatu jira namoota hundumaa kana duratti maal ta'e qullaasaa utuun salphatin utuun salphatin irra naa deebi'ime haleluuyaa Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija keenya hin buqqifannu inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif leeyyoo isa irra ga'e oomaatti utuu hin lakkaayin dhaggeeffadhaa gammachuu isa fuula dura jiruuf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isa irra ga'e oomaatti utuu hin lakkaayin dhaggeeffadhaa leeyyoo isa irra ga'e hoomaa tokkotti utuu hin lakkaayin obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e ergasii gara mirga teessoo waaqayyoo abbaa taa'e egaa dhaggeeffadhaa Yesuus Kiristoos ergama isaatiif jedhee utuu hin saalfatin utuu hin qaaneffatin siif jedhee anaaf jedhee nuuf jedhee utuu hin salphatin isiniif galee gammachuu isa dura jiru ilaalee namni har'a miti kan inni yoolle sittan hima qabsoo har'a qabsaa kan jirtu adeemsa har'a adeemaa kan jirtu har'aaf miti har'a rakkachuu dandeessa har'a dadhabuu dandeessa har'a ciniinsifachuu dandeessa garuu gammachuu fuula kee dura jiruuf jetteeti adeemsi kiristaanaa akkasi adeemsi kiristaanaa gammachuu fuula dura jiru ilaaleeti mee fuula koo dura eebbatu jira jedhaa fuula koo dura ce'uutu jira jedhaa kan eenyu maqaa Yesuusiin isinii ta'eera ergaan isin irratti dubbadhu ganama kana ani amma isin irratti dubbadhu waaqayyo afaan koo duukaa jira asii akka gadi baateen hamma guyyaa boriitti waatu sii ta'a hamma guyyaa boriitti በጣም የሚገርመኝ ዱጋን ስሪን ጀ የሮት ያነቲ ዱፈ ኢየሱስ አሜን ሰዓቲ ሳምቤኩ ቦሬሮት ያነቲ ዋርከ ከገል ብለቲን ስለ ዱጋ ባቴ እንዳው ድራማ ሸኖ ጀትና አጃይበና ድራማ ዱበርቲን ኩሮ ጀተ በጣም ከባድ ድራማ ነው ስልኪ ኮ ፍራም ፈጌሱት yollafa kaa'ee akkas garoo jidhaqees fiigee dhufeen ilaalaa እምነት ማለት እንደዚህ ነው yodeemtes hojii ishee hojjette bukoo ishee bukeessite silkii koo bilbila bettee dhufti akkas miti yaala kabbaa seet na shaanchi yoo mana keessa harti mana walawwalti ta'es akkam gooti mana walawwaltu silkii koo bilbila bettee dhufti waaw akkas irratti ta'eera ስዲ ገሌራ እምነት ማለት እንደዚህ ነው ወዳጄ አሜን እምነት ማለት እንዲህ ነው እኮ አከሰመንቲ አመንቲ ጀቹንስ ወልዳና አሜን እንዱዋምቲ አመንቲ ጀቹ ዮ አከስ ገዲ ባቴ ቢሻም ቦምባ ኬሳ ቡዱፈቲ ቆይ ስልኪ ኮብል ብለመቴ ዱፍቲ አከ ጨራ ጋፈሮቢ ጀደም ምኒ ጋፈሮቢ ሳቲ መቀተተ ጊፍቲ እኮ ሳቲ ቶርባት ቦርሳቲ ቶርበት አሜን ቦርሳቲ ቶርበት አሜን I declare unto you አሜን in Jesus mighty name አሜን ani amatejera ana bashirat lamsera biya ala bilbilamera biya kesha bilbilamera ajajera አሜን ምንም ብልብላ የጋይርተን አይ በለሙ ወይ ያ በቃ ስኔ ታየር በእያና ታየር ጀዳካ ደልደለ ኬቲፍ ዋታኤር በርኖተ ኬቲፍ ዋታኤር ማነኬሽኒፍ ዋታኤራ እያ ዋና ታየር ጀዳ በቃ ቦር ዱማ ደምቲ ዱማ ደምኒ ጋፋ ዋበሬሰኒ ዋጅረ tokkotti ጋፋ erguudhaaf jedhan barreessanii hidhiisan maal godhu xalayyaa tokko waajjira tokkotti yoo barreessitan maal irra jiraachuu qaba chapa turukundee ragaa kun አሜን bor አሜን ejala na duka bor jeda ቦር way Jesus bor
Sitaera. Ajajera sitaera. Ameen. Sitaera. Ameen. Boryoona kana dhibni Elsaayi. Hamma beelaan dhumaa hirtu bini jedhe. Hamma laalaa nama qoonqoon fixuuf jedhu. Nama qoonqoon fixuuf jedhu. Nama daa'imti keessa ba'anii maal nyaatan beektu dhala nyaatanii bar. Udaan gugee nyaataniidhaan macaafni qulqulluun keessa ba'anii. Isa iyyuu wal saamu turan lafa gugeen jirtu barbaadu turan. Gugee danda'anii humnaaf duukaa fi gadi qabanii nyaatan waan ta'eef. Isinii galeera keessa ba'anii jarri tokko ollaa jiru har'a mucaa kee nyaannee bor kan koo nyaanna dhaniin. Isheen tokko gixxim gootee qalte. Hin nyaatan. Bor baqa du'a eeggatu bar. Isinii galeera miti. Nama beelaa jirutti borettee yeroo rarraaftu koo kabbaad nagar na ukko. Dhibeenaan sabisuun dhufee si qalees nyaataa bar. Midhaan gaariitu balbala kana duratti safara baay'eedha. Isayyuu jedhe ganaa daasiftu hin jennee Waaqayyo daakamaa isaa dabaddabdu jedhe Waaqayyo. Namoonni Waaqayyo wanni isaan dubbatan lafa hin buusittan himaan. Isa dhugaa Waaqayyo akkasii bar boryoonana. Innaani amantoonni harka rurrukutaniitti walii galanii namittiin tokko ajajaa waraanaa hin ta'u kun jedhe. Matu Waaqif lafti kun raafamee baname iyyuu kun hin ta'u. Baay'ee baay'achuu keessatti jedheen. Min maalatti na hodheen. Ayi bakka an dubbadhee rattee sokkite namittiin. Akkuma inni jedhe akkeen Elsaayi in argita garuu afaaniin hin qabdudha. Borganama yeroo namni dhaqee safaru ajajaa waraanaa irra jetanii burusan dubbii Waaqayyooti. Ati garuu borganama mana keetii baata. Ati garuu borganama mana keetii baata. Wanta akka yaaddeen beeknetu harka kee gala.